akka addunyaatti dubartoota muraasatu maqaan isaanii waamama. Jirtu akka magana ganduftan fedhii taadara ta'uu qaba ijoollummaa kooti kaase. Deejee jaatuun ta'iniin haadhummaa akkasumas hooggansa waan irratti hin hojjetamne hojjetanii amanamee hojjechuun barbaada. Namni na jala jirus amanamee akka hojjetuun barbaada. Dubartoonni itti gaafatamummaa isaanii bakka jiranitti sirriitti akka ba'anii fi asirraan guddisaa asirraa hojii koo hojjechaa hojii isaaniidhaan kan cimoo ta'anis badhaaseera. Wal gaafannaa akka haadhaaf akka mucaatti hojii hojjenna. Badaan tin jaalladhaa jabaadhaa.